Yes. Nagami. Akam jirtan. Nagami. Pagya jirtu. Sumala tesu akka doni nano ni kya mo. Kerala sina ko lobi. So wonderful to be back in dun gamade pagaw lagar re. Ugane siya to naga to abbi putu. Abbi rufi de tay na batan na pagkade to ugara ko mo adu jira. Happy to see you. It's wonderful. Eddu galatoma tumse ro hundan ugotani fi. Naman bakka hedduutti arguun asii arge from Minneapolis, from Iowa, from Chicago, from Michigan nama hedduu asii arge jaarsi kun as taa'ee nadhaadatu ture nama Amerikaa kutaa even Canada what is Brown I saw Brown from Canada California irra what is Darajje Daadii tokko hin jira gaafan Amerikaa yeroo duraa dhufe namni raayidii airport irraa naa kenne as keessa jira what is he he's hiding you know yeah believe it or not he was the first Oromo I saw in America 20 years ago. And gaafa barbaade raayidii naa kennaa gaafa kana kamarra nagata ture. We used to be young and we spent a lot of time nama hedduun arge. Actually this is really unique. It looks like a reunion of my 20 years life in North America. It made me a bit sentimental. Maaliif nama hedduu bakka tokkotti argu. It also shows the power of Portland. It also shows how our society been transformed. Nami kenna business oriented ta'e beesee qabachuudhaaf resource qabachuudhaaf of jabeessuudhaaf tattaafatu isaa agarra. Yeroo baay'ee hoggan deddeemu maaliin jechaa ture yoo yaadattan biyya baqaa kana waluma lamaaf jirra. Biyya keenyarra irra caalaan siyaasan dhiibame kun hiyyummaan dhiibame or combination of both dhiibamee dhufe biyya Faranji hoggaruuf whether it's North USA, Canada, Europe yeroo dhufu waa lama we have only two missions for our people. Tokko baranne barnootaan jabaachuu barnoota immoo barnoota bor hojii nuu fidu lammaffaa hojjannee maallaqa harka qabachuu maaliifi ummata keessaa baane rooroo keessaa baane hiyyummaa keessaa baane hin beekna. Kanaaf ummanni Portland hedduun namni Portland galuu isaa maaliif akka galtan hojiidhaaf akka galtan nan beeka. This makes me really proud. Maaliifi I used to say I only need three things from you. Remember back in the day? Time, money, and talent. Qabsoo kanaaf waa sadii irraa barbaada. Your time, your money, and your skills, and your willingness to give. If you don't have time, if you don't have money, if you don't have knowledge or skills, you can't do much for the Oromo nation. Particularly the last two. Time, biyyatti ni qabna. But the resources, the intellectual resources, the skills, and the financial resources, biyya dhufnu keessatti hojjannee namni keenya hoggaa jabaate, then you are useful to me and you are useful to your family, to your nation, to the country. Kanaaf namni hedduu particularly young ones, bar dure hoggaa dhufnu, we just see some people. We see a lot of people working very hard. I know warri isin dura jiru warri tujjaara hedduun as keessa kan jiran beekarra. Waluma hubanna beeka. Don't worry, I understand them. We understand each other. Dhugaa hedduu isaanii encourage goonee biyyatti invest godhaa jiranii. We will play the game smartly. And don't be harsh on them. Hedduu isaanii wal quba qabna. We play this nicely. And their support is with us and I support them fully. Isinillee gaafa isin wayyootte ilaali ilmi namaa gaafa umriin dabalte gaafa maallaqni dabale gaafa aangoon dabalte sodaataa deema maaliif waan dhabuuf baay'ata. And their money is my money and your money. I want Oromos to get rich. I want Oromos to have power. I want Oromos to have knowledge. That's what I fight for. And when I see Oromos working very hard and succeeding, and while they love me and they love Oromos, and I hide to preserve what they earned through hard work, it makes me proud, you know. Kanaaf, I'm really proud to see you guys. I'm very happy. Hedduun gammada Portland dhufuu kiyyatti. Namni hedduun immoo Portland community cimaa ta'a. Community keessan hedduu cimsaa. Churchii keessan cimsaa. Masgiida keessan cimsaa. Nuclear of the family keessan cimsaa. Jabaadhaa. Community biraafillee
example taatan. By the way, healthcare hojjetanii baay'een keessanitti. By the way, you know what I saw? Other communities have also started doing this business. Minnesota amma healthcare is expanding. Kanaaf namni keenya hojjetee deemuunsa hedduu na gammachiisa. Portland is also a community. I have a son here, by the way. His name is Kerro. I don't know where he is. His mother is here. His grandfather is here. Thank you very much for his grandfather, the family, and also the community for raising him. I have 3 wonderful kids. Bar kalichi na jesu etusan jolle lam dali. Kerro kapso edani. Nafi, thank you very much. It's very happy. I'm very happy to be here. Kapti laman to kofa se boru oji ante fak galtanam beka. I just want to, since this is a largely business community, politika amma qabnu fi gara fuldura qabnu wajjin wal qabsise wallama sadi haasoo barbaada. Look, qabsoon bilisummaa is a means to an end. Sirnoota amma dura jiran irratti illee sirna amma jiru irratti illee ka qabsoofnu fi alaabaa mirmirsuu qofaaf miti. Oromiyaan dhaadachuu qofaaf miti. Oromummaan dhaadachuu qofaaf miti. It's a means to an end. What is that end? It is the empowerment of the nation. What's the empowerment? It's material, psychological empowerment. Qabsoo abbaa biyyummaa wani yennuun waan sadii qabdi beeytu. Tokko eenyummaa keenya kan namni cunqursuu ormi cunqursuu deemu san cunqursaa jala baafnee ittiin boonu ittiin kabajamu ittiin of jajuu miti beeka. Akka baala gizee jettee ijoolleen ta'in Finfinnee keessa baxraantu san osoo hin ta'in Oromoon nama kamiyyuu gad osoo hin ta'in nam kamiyyuu illee ol of hoosiin hin jedhin aadaa eenyummaa seenaa isaatiin boonee jiraachuu. Tokko gaafiin lammataa qabeenya ofiit irratti waan rabbi nuu kenne waan baranne horanne waan hojjenne horanne irratti saamamuun hafee hiyyummaa keessa of baasu. Sadaffaa lamaanuu moo ka walitti qabee deemuuni mootummaa ofii filanneen kanuu hojjettu kanurra hojjettu osoo hin taane kan diin nurraa tiisitu kan hojjeeftu osoo hin taane dhaabbachuu jechuudha. This is what we have been fighting for the last 60 years. And that's why we continue to fight. Kanaaf, as a business community, how is this relevant to us? Qabsoon kuni, how is it relevant? America waan jirtaniif, you understand the value of property right. Durisi, abboonni keenya warra gurguddaan ni beeytani. Sirna abbaa lafaa irratti waggaa fincilamu, baala irratti waggaa fincilamu, saamicha akka irraa dhaabatuufi. Kitaba kana keessatti I write about my grandfather. Nama hedduu mataa jabaatu ture. Gibira malee wama jibbuun qabu. Maammootu fayyadaniini. Maali abba maaliif gibira jibbitaa jennaan lafa kanaa kenne Rabbi abboof akaakoo irra dhaale. Humna tiyya natu qotatee facaase. Kan itti roobsu Rabbi mangistii maaltu galcheedha. It's fundamental to our question. Mootummaan security provider si godhe, social service provider si godhe, karaa si baase, insurance si kennan gibira osirraa fuudhe gaarii rakkoon qabu. But mootummaan duri Haayile Sillaasee tunis taammallee ijoolleen isaan duraa dhufte tunis without providing anything they tax. Biyyi kun British irraa maal adda baate? It is the slogan. No taxation without representation. Miti. Kanaaf qabsoon gaaf duraa Haayile Sillaasee irra goone ammallee itti deemaa jirra jechuudha. Qabsoo sirna abbaa lafaa ofirraa kaafne har'a immoo warrummaan nu keessaa ba'e gibira IMF'if jecha ummata keenya irra guuran qabsoon karaa haalaan itti fufaa jira. Particularly wanni amma Ethiopia keessa godhamaa jiru keessattuu murnamtu yan gorra baafne wanni godhamaa jiru isa to some extent it's a reversal of the gains we have made. Duri bara Haayile Sillaasee sirna abbaa lafaa irboof siisoo ofirraa kaasuuf qabsoofne. Bara wayyaanee master plan lafa keenya naannoo Finfinnee fudhachuudhaaf godhame irra qabsoofne. Har'a moo jarri ammaa maal godhan tokko gibira parsantii 300 haga 1,000 dabalan. Lammaffaa keessattuu amma bakka laftii midhaan baaftu qamadii garbuun ba'u irratti ummanni haga parsantii 70 akka gatii cabaan gurgur godhan. Look, xaa'oon bar darbe birri 4,000 ture. Baran 8,000 hanga 10,000 itti gurguraa jiran. But gatii qamadii immoo 5,000 gaditti irraa gadi muranii jechuudha. While the government has the right to increase the price of fertilizer and mirtizarii hoggaa dabalu qonnaan bulaan immoo gatii gadi cabaan akka gurguramu dirqama jechuudha.
Kanaaf qabsoon teenya waan gara fuulduraa tarkaanfanne hedduu qabna. Bakka irraa kaan hin jirru. Garuu immoo sirnichi ammallee deebi'ee nama keenya saamuu. You know what's quite interesting wanni biyya sanitti ta'u saamichi kuni irra caalatti Oromiyaa irratti godhama. Amma qamadii kootaan namarraa fuudhuun kun bakka biraa caalaa Oromiyaa irra godhama. Who is from Maqi area? Naannoo Awaash kanarraa namni dhuftan. Anybody from Maqi area? Naannoo sana amma wanni irra caalaa facaafamu maali? Shunkurtiidha, dinnicha, waan akkanaati. Kuduraa fuduraa jechuudha. Hektaara tokkorraa ka argattu qamadii facaaftee wal qixaa miti. Masnoon gaazatti baaftee ni goota. Gaazni immoo hagam akka dabale. Per liter I think is like more than 100 birr now. Still nama maal godhanii masnoo sanii qamadii akka facaasu godhanii jechuudha. Kanaaf qabsoon amma godhaa jirru kun it is a continuation of what we started. Rakkoolee haaraa dhufaa jirtu irraa aanuudhaaf jechuudha. Particularly as a business group wanni asin gorsu maali? Asitti hedduu hojjettanii beesii argachaa jirtan. I know there is a promise and urge of investing back home. It's a good idea. Garuu investii godhuu dura biyya sanitti what is the return on investment? What the guarantee ka jedhu sirriitti ilaalaa deema. Isin gorfadha. 5 years ago, warri dhuftan I think Tashite, I don't know, Petros was there, I think. Namni amma tokko dhufanii turan, nam shantama akkas ka ta'an. I pleaded with many of them. Political environment isa garam akka deemu waan mul'achaa tureef. Don't sell your house. Don't leave your job. Don't cash your 401k jedhe. Let's wait. Many of them waited. Some of them took the risk. I'm not sure how many people actually recovered their investment. We are not there yet. Ayyoo teetii mana jaari. Obbolaa keetii suuqii xixiqqoo tokko jaari. But do not invest too much. This is not because I oppose the government. But the way the government is going right now, civil war hammeessaa ka deemu, insecurity hammeessaa ka deemu, bakka insecurity hin jirutti dinagdeen hin guddatu. I rather have you save your money here. Build capital. Wait for a moment when security is restored, when the risk is minimized. Kanaafi, I know warri hedduun invest gootan, Rabbis na gargaaru, we will try our best to restore peace, to restore security to the country. We will do it. We'll do our best. But for now, be careful. Heddu investing godina. Minimal. Warri mo invest godhu barbaadan, spend some time. I suggest you make 3 trips. Jalqaba dhaqaati biyyuma sanuu laalaa xiqqoosi. Get used to acclimate of godha. Kilimanjaro bahee ture a year ago, 2 years ago. Advice si kennan acclimate of godhuu qabda. Gaara baatee deebitee gaara naannoo kanaa fi Vancouver bahuu tureen. Gaara of barsiisuudhaaf. San booda Mount Kenya yaalee san booda so businesses hoggaa biyya galtan system biyya sanii baradha. Don't rush into it. Just because you made money here, don't rush into it. Take time. Take time. Learn. Malifi, the country is filled with crooks. Jolen be able to they are crooks. They are thieves. And Hanna ada biya goda jiran. Kana because I know how warri na sindura Djibouti gootanii Somaaliyan bootanii biyya meeqan dhuftan. Jolen haray numreeti yammo Libyan gootanii caccabsitanii Kenyan gootanii dhuftan. San booda I know how you started from $7 a day, an hour. Parking yoo jechurraa kaatanii hagam takka. I know what it took for you to build some capital. So be careful. Don't throw it away. Be careful. Those of you